ربين لا في سؤال نسني مفن أنا بيك وأنا في منامتي في زاهرتي الدولة تنجر وأنا كنا ركوب جرا والله رفعتو كنا كيسة أنا هدو وأنا كيس تكأو ممي أنا كنيجي وأنا كيس أكيم بيكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو هردفتا في فوجة كينيا أكم نجي قبل جتني بجرات نتسجل الحمد لله كنا واسكيني بكم جرتني سلامتان في جتوني رامدتي في البرحة كيس جتا فتيانا رانتني إيه سجرتي إيه سترتني ورا جتا وان بكين تجرو وان كيس جهون دني في نفسه أسبه هردفتا هذا وتتقيا أنقط مرة فيديو تجا نفانة تراني سنجا فيديو أنتم هدو وان تكامل تيجي ناركني هدو وان أجاب سي تكوتو نا جرو تيجي فانا كيس أمامي سنيفو فيديو سن لايف جودا سينا أنقدو ما داودان سنجا وكتاب داود تتقيا دوغادا ديو تنا نجاش كمني أركا كمنا نبيكتني أكاسي بوبولي جرا نبرا تربان دبري جرا كنو أران تنا تكا أمري تيجي وان ناركني أركي يجوده سلما أبو منا كيرا لي بهيتن gandane maatiin jiraattoota ta'e maaltu na keessi sibaasee jechuun keessanuu lamu kanaan adda isiniif su barbaadeettoota daawwattoota ta'e obsaan na caqasaan isiniin jaha subhaanallaan takka umrii tiyyaan akkanaas harkeen beeku awwal marra jiruuf kana keessa waan arkee jechuudha duraan waan kaan ni jiraachisee ni jiraajee yaadu garuu abiif arkuu kiyyaafin hedduu durifadheetin ilmaan kiyya gurraddee gandane maa jirra maaliif manarraa baatee jechuun keessanuu lamu أن تكا منامان وأركن نجرا منامان يرو وعذرتفا وان صدقسا وان نما صدقس وان نما جمسا منامان أركن أبجون أركن يجتوكي ظاهرا مو وأركن كان نجرا جيادو أرانتنا وان أركي وان أجايبا كان وان من غاني باسي مالي نجاش كوبا ولا شفتها صوتوري أكاسي بهدرة سيني نمتي تكون أركين أنجي إيرا تكون أركنا نجي إنا منين توري ما تجربات كنجرو بار ما جيتين بحري كم هو توري أنيس كه مطبخ سيني ديوانا سيني همام وندن سيني بربادي واتا كارتون دن دني جتشو يارو تاتا وتتقيا إيجاس أنو هتوان رفتشي سمالي يرون ديمو سالا كيسا نمشي إيرا براچا توبا أدي jalaa gubbaa waan adii kaayyatee jira. Jalaa gubbaa aduma. Inni ni mul'atu. Huccuu adii sadii fi gurraacha bina isaatii mul'ata hordoftaa daawwattoota biyya. Namtichi dheeraan nama dheeraa akkasillee naa gala. Dheeraadha gurraacha huccuu adii jalaa gubbaan uffatee jira. Wayii katabu jira. Gidaararra jechuudha mana biyyatti. Akkasitti argee bitee jeeyyuu hanga lubbuu takka inni duraa kutee ammas. Ijuma biyya duraa kutee hanga lubbuu takkatti. akkasitti yeroo mana kifli najjaash jiru sanis fiigee yeroo seenu achittis numa dhaabbata. Jidduutti ifaan dhaamee a'uuz billahi min shayxaani rajiim jeetin gisee ifaan dhaamee shidamu gamana gisee gara waan san hin jiru hordoftoota fi ani sadiiroo sammuuti yemmoo ija yemmoo maali jeetin haariyaatti rifadhee a'uuz billahi shayxaana galfadhee ammas yeroo gabba husaalaa keessa aluma keessa dhaabbata ammas hordoftoota daawwattoota fi akkasii mataa kun hundi horiireetiin mataan kun ilaa amma na dha'u jira. Maaliif ifina manneen waan kun zaahira mu manaamatti hin jira. Akka manaaman jenne zaahiriin hin dhaganin arka hordoftoota kiyya. Uumaa akkas takkaan agarreefiifuu bar gurraacha nama gurraacha huccuu adii jalaa gubbaa qaba. Akkasitti baraadhee uujee ilmaan kiyya gurraddee mana san keessa deema. Hanga hojii gaafa mana kana kireessinee gabaa gaaraa deebi'ee booda warra manaa jinaasee kaameraa darajaarra mana keenya hunda kaameraan ni jira. Maaliif ani adawwii hedduun qaba akkana kana jeemeefi karra ol seennaa gibbii mana gibbii qabu kireeffannamti. Karra ol seennaa yeroo darajaa ol bahan ulaa keenya mana keenya keessa hundi kaameraa jira. Hordoftaaf daawwattoota keenya kaameraatti hidhamee jira. Yoo rabbiin laaffisaan isinii mufan ani beeku ani fiimu manaamatti fi zaahiratti adda wallaalee jira wataa kun dhukuu jira wallahi rifaatu kana keessa ani hedduu waan akkas takka uumame hangane fi waan akkas arkeen beeku manaamatti arga manaam waan sodaachina hundumaa agarra garuu zaahiratti ani takka uuma akkasisan arkee sin beeku hordoftaaf daawwattoota fi
hedduu rifadhe waan haasos hin beekan yoo rabbi laaffisee kaameraa san akkuma inni harkeessan harkee yoo kaameraa san waraabe wallahi carraa kiyya ani fibu waan san arguun fedhate deebi'ee ammanaa mana fakkaachuu jira maaliif ni rifadhe hedduu rifadhe ani kanas manuma san anaa fi abbaa hamzaan nu fuudhee ganda kana nu fideeti ifi nin dhufa jee gabbe ani mana san deebi'uu hin beekan ani immoo yoo najjaat mana san hin baane ani mana san ittiin deebi'u wallahi duraan itti hime gurbaan kun halkan haasawaa bulaan nama jaabaadhi sumaatti dhageessa ni dhagaya yeroo hedduu gurbaan kun maal wajjin haasawaa ni haasawa yaa boonjeen gurbaan kun booda waan biraan nu fida takka qe'ee kanarraa fuudhi bakkee fide geessi yookaan gadhiisin jennu akka gootu yoo ilaalte maaliif yeroo namni kun kophaa haasa'u wayitu jira namni kophaa haasa'u yoo maraasaa ta'e malee ummanni kun waa takka isaanii hin amanamu hordoftaaf daawwattoota fi waa takka isaanii an lubbuuti jettiin lubbuuti gaafa shakkeeti jeeni yaaba ilmaan kiyya lubbuuti je bahar gurbaan kun nu galaafata manuma keessa nurraa fageessi hiite bubbulte booda waatu nu dhibaa gurbaan kun takka olaa cabsee hidhaa jira garuu takka namni kun ganaa manamu akka fedhe nama godha nurraa gabbaasin jee mana kana keessa kunoo otu inni mana keessa akkas yaani way waaddu rabbiin kiyya nagarsiisa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ila amma yeroo yaadu mataa kun ittuna dhukku jira wallahi abdafta abda tafi ani uumame takkaan akkas naagar jeetin ilmaan kiyya gurraddeetin qeessan keessaa fiigaa gabbee ani abbaanamsaa deebi'es wallahi yoo buusaa jibbee achitti yoo deebi'e malee ani uuma akkasiisan rabbiin kiyya nagarsiisa ani angal gubaa shayxana san fuudhanii achi baasanii ani mana sanutti deebi'u qeessan una jibbeetin jira a'udhu billahi minash shaytanir rajim mana kiyya takkaa quraan rabbitti hin dabamne takkaa quraan otuun banin ooleen bulaan ani eessaa uma dhufee waan akkasii sanaan hin beeku ani zaahiroo manaa mataa kun odoo jira daftaaf daawwattoota fi tasgabbaawwan deddeebiin jira waan naasollee hin beeku ni rifadhe hedduu rifadhe hisaaba dabaa rifadhe yaa rabbi biyyaatti musattari hordoftaaf daawwattoota biyya ani musiibaa akkasiis argee hin beeku kun musiibaadha wallahi musiibaadha kun ani uuma akkasiis naman jiru gaani waan akkasii naman jiru a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma yeroo yaadadhu wallahi ifin amanu bakkuma jiru kana ifin amanu ani amma amana san yoo najjaat narraa baasee fedhu bakkee fedhe ageeffatu fedhu gabbaasee qumaamaa kaayu fedhu agadhisu akka godhu yoo ilaale saaphanaan zaanis maaliif ani bineensa wajjin mana galuu jira laano kun bineensa gurbaan shayxana wajjin mana galuu jira a'udhu billahi minash shaitanir rajim namni ilaalonni waan akkanaa wajjin haasa'u jira ani uuma akkasii duraan takkaa ummati jabanna argina irra guyyaa keessa waan akkana yeroo namatti dhufu duba namni kun ni rifataan yoo ni dhaabbattii waa dhisila abbaa hamzaa yeroo naamanne lafatti waatu na darbee jee harka kana hangam takka sa'aati akka guutuu harki kun goggogee dalaguu dadhabeeti akkasitti tafirdi harki kun sosseef ani maal taate isaa maaltu jira waan takka hin jiru mana kana keessa jeetin isaa wajjin wal mormine ka'eetin mana kana hunda fattashee mana kiyya hunda fattasheetin matbaka hammaama maneen riibaa bakkuma seenin qabu diwaana kunuu anuu akka eedasin amane wallahi insha Allah bismillah rabbiin nurraa haa dhabamsiisu ani mana san najjaash waan fedhe haa godhu fedhu haajjeesi darbu bakka fedhu zibaalaa keessa maan darbine ani bakkee najjaash jiru ilmaan kiyya qabaddeetin manuma san keessan deebine manuma san keessan deebine ani abbaa hamzaa sitiin bilbila takka gurbaasan mana kiyya irra baasu takka ajjeesee akka fedhe geessu qabriin ni jirti qabriin maallaqaan bitamtu biyya tana keessa qabri biti awwaalu ani najjaash akka takka dhabamee takka du'ee takka asii bakka ma fedhe geeffate hanga jiruu keenya keessa bahu malee ali waan an arge kana booda gana ifaamanii mana keessa galee waan hin jiraatu natti fakkaatu hedduu qalbiin sostaatu jirti takka waan hin argin takka yoo arge namni ilmi namaa kun akkam ta'a isin ni beektan bitti mataan kun irratti ulfaatee jira hordoftaaf daawwattoota biyya abbaa hamzaattiin dawwala najjaasa qe'ee sanarraa baasu bakkeen an jiraadhu fageessu najjaasa sanaan kun gurbaan shayxaan a'udhu billahi minash shaytanir rajim gurbaan shayxanaa kana rabbiin kiyya nu agarsiisne wallahi
qeeti janarraa dhabamsiisu yookaan ani qeessa nutti hin deebi'u najjaashumaa fi hindiisaa manuma sanuu akka sordoftaa daawwattoota kiyya Abba Hamzatti hin dawwala na faana tura.